Mareo, galatni keessa ga'u yaayoleo. Mareo, mareo, oh yaayoleo. Dukkana qorraaf roobni gannaa darbee yeroo birraan bari'u malkaan guutee fira gamaaf gamanaa gargaritti see ture yeroo gadi gaduu abaaboon daraaree midhaan facee sandaabee yeroo aduun birraa lafa ho'isu garaan namaas abdiidhaan firri ganna guutuu addaan citee ture waliyyaafachuu jalqabaa waaqa isaa isa nagaa walis agarsiises galateeffata. Uumaasaa isa bacaqii gannaatii gara booqaa birraatti isa ceesiseef hoqubaa galcha. Waaqayyo isa jiraachisee isa seegee baraa baratti isa ceesisee galateeffachuudhaaf malkaatti wal ga'a. Kaabaa kibbaa baaf dhiyaatti wal waamee waliin irreeffataa irreecha malkaatti yeroonsaa. Mareo, mareo, biyya keenya nagaanuuf godhi yaayoleo. Mareo, mareo, waa'ini malkaa uumte nagaanuu kenni yaayoleo. Naannoo giddu galeessaatti irreecha Oromoo dhihaa biratti immoo irreessa yookaanis immoo Oromoota kibbaa biratti Iwaayyuu jedhamuudhaan kan beekamu feestivaaliin galateeffannaa kun waggaatti si'a lama kan raawwatu si'a ta'u irreecha malkaa inni guddichi Oromoon guutummaa Oromiyaa irraatii kan irratti wal ga'u sabaaf sablammiin illee kan heddumminaan irratti hirmaatu irreecha horaa Arsaddiiti. Irreechi horaa Arsaddii kan Oromoon guutummaa Oromiyaa irraatii walitti dhufee irratti irreeffatu yoo ta'e iyyuu bakka bakkatti garuu guutummaa Oromiyaa keessatti ayyaanni irreechaa yeroo isaa eeggateetu ayyaaneffama. Mallattoo aadaadhaaf duudhaa Oromoo kan ta'e ayyaanni irreechaa kan guutummaa addunyaa bakka Oromoon jiraatu malatti sirna ho'aadhaan waggooggaatti ayyaaneffama. Sababa garagaraatiif biyya irraatii fagaatee biyyootii addunyaa garagaraa keessaa Oromoon sababa gidduu jiraatullee yooma Oromiyaa keessaa bahee jiraatellee Oromummaan matumaa isa keessaati bahuu waan hin dandeenyeef gamanaa gamasii wal waamee wal beellamee fagoof dhiyoo irraatii wal sassaabee nyaataaf dhugaatii aadaa qopheeffatee huccuu aadaatiin bareedee faayyamee faaruu shamarraniif eebba hangafootaa fudhatee irreecha isaa irreeffata. Aadaa isaa bareedaa wal yaadachiisaa ola deemaa isaa aadaa barsiifataa miidhagina Oromummaa immoo addunyaatti ormatti agarsiifata. Amma kan jirru magaalaa guddittii biyya Noorwee kan taate Oslo keessatti argamna. Dhiha magaalattii qarqara gara dhiyaatti kan argamu malkaan Soogenswaan Oromoota huccuu aadaatiin faayyamaniin guutee jira. Akkuma waggoota darbanii ta'aa ture ayyaana irreechaatiif qophiin xumuramee ayyaanichi kunoo jalqabee jira. Ayyaanni kun baroota darban keessaa baatii Septeembar yookaanis Oktoobar keessaa adeemsifamaa kan ture si'a ta'u barana garuu xumura Oogast keessaa akka inni ta'uuf murtaa'eera. Kanaaf immoo qindeessituu ayyaanichaa keessaatii tokko kan ta'e artiist Haayiluu Kitaabaa maaliif kun akka ta'e gaafadheen ture. Haayiluun akkasaan jedha. Yeroo baay'ee irreecha biyya kanatti yeroo kabajnu akkuma ati jettu achi gara Oktoobarii jalqabarra yookaan Oktoobarii walakkaa fa'i irra goona. Suni irreecha biyyaa walitti fiduuf jenneeti malee haala qilleensaa yeroo sana biyya kanatti gara Oktoobarii achi yoo fageessinee bunne yeroon sun yeroo dukkanatti deemnu yeroo ifa arginu miti. Irreechi immoo biyyatti kan nuti beeknu irreechi ganna keessaa dukkana keessaa birraatti booqaa birraatti gaafa baatu kan ayyaaneffamuudha. Nulleen sanuma hubanneeti namoota irraalleen yeroo hedduu maaliif gara qorraatti geessitu Oktoobarii keessa yoo
deemnee yeroo sanatti kabajnee uummanni keenya akka amma uffata kanaan miidhagnee dhaabbannee argamnu kanatti mul'achuu hin dandeenyu waa meeqa ofirratti dabalannee dhufna maaliif sababni isaa waan qorra ta'eefu kanaaf jecha barana dudda duubatti deebisnee gara Oogustii dhumaarra goonee gara fuulduraatti sirmaayyuu nuti kana caala namni dhufee irratti akka gammadu akka uffata isaa aadaa isaa uffatee dhufee bareedee miidhagee namni aadaa keenya illee hin beeknu akka nu argee nu barutti gara Oogustii walakkaatti asiksnee kabajuudhaaf yaada akkasii qabna sababa kanaan asiksneen mareo xinnaa keenya nu guddisi ayyalee mareo guddaa keenyas nu bushi ayyalee mareo keessa falaa nu tiksi ayyalee mareo kadhaa keenyaati nu dhagahi ayyalee mareo si malee homaa hin qabnu ayyalee mareo ayyalee Barii nagaa, diqqaan nagaa, guddaan nagaa, jaarsi nagaa, jaartiin nagaa, raaba gadaan nagaa, raaba kuusii nagaa, oromiyaan nagaa, oromtichi nagaa, dhalaa kormi nagaa, macci nagaa, maccituu nagaa, maccaa tuulaam nagaa, kontomaa daariim nagaa, ituu umbanni nagaa, raayyaa sab nagaa, sabboogoon nagaa, sikkoo mandi nagaa, kontomaa daariim nagaa, nu war nagaa, nu war kaayoo, waaq nu kaayoomsi. Waaq nu bilisoomsi kaayoo qabna. Fannaa yaa waaqa laga kana uumte yaa waaqa ardii kana uumte samii kana uumte siif galanni haa ga'u yaa waaqa halkaniif guyyaa uumte galanni si haa ga'u yaa waaqa ibiddaaf bishaan uumte galanni si haa ga'u yaa waaqa guyyaan kun guyyaatti si galateeffannu guyyaa si galateeffachuudha walitti qabamnee daa'ima kaninya walitti qabanneeti yaa waaqa siif galata. Yaa waaqa siif galata yaa waaqa siif galata galata sii galchuu dhufne jaalala keetiin walitti nu qabdee kun waggaadhaan akka dhufnee si galateeffannu nu goote yaa waaqa sii galata yaa waaqa siif galata xiqqaa keenya nuu guddise guddaa keenya nuu bulche kunoo bullaallaawwan keenya yaa waaqayyoo ati nuu guddise ijoollee haaraa dhuftes yaa waaqayyoo situ nuu kennee kunoo dabalamneet baay'annee har'a keenya yaa waaqayyoo ati nuu eebbise ati nuu guddis yaa waaq guddaa si yoo ati nuu guddis yaa waaq ati jaalala kee nuu kenni yaa waaq saba wal jaalatu saba waliif gaddu saba waliif dhimmu yaa waaqayyo ati nu godhi yaa waaq tokkummaa keenya nuu jabeessi yaa waaq nuti hamtuu namaa yaannu akka nama hamtuu namaa yaannu yaa waaqayyo ati irraa nu eegi yaa waaq kan hamtuu nutti yaadatu nurraa ittis kan halkan hamtuu keenya nutti yaadu akkatti bari'u nuu godhi yaa waaq kan guyyaa nu balleessuudhaaf hamtuu nutti yaadu akka nutti dhiitu nuu godhi yaa waaq saba wal jaalatu saba guddatu yaa waaqayyo ati nu godhi gara fuulduraallee yaa waaq si malee waan qabnu si kadhanna yaa waaqayyo ati nagaa nuu godhi saba keenya nagaa nuu godhi rakkoo keessaa nu baasi biyya keessa jiraannu kanallee yaa waaqayyo biyya nagaa nuu godhi yaa waaq nama saba kan ummatas jiru wajji wal jaalatee walii galee jiraatu nu godhi walii galii nuu tolle kan kanarraa fi waaqni itti nuu goote. Walaan nu haa ga'u, amaan diina haa ga'u, rabbiin waan nu kadhanne hundaa nu haa dhaga'u, rabbiin Oromoo afaan tokko haa taasisu. Oromiyaan biyyi teenna kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa cinqaa keessa jirti, rabbiin cinqaa kana nurraa haa kaasu. Ilmaan Oromiyaa falmattu ilmaan saba isiitii falmattutu laga jira ala jira rabbi humna haa taasisuuf rabbi milkii isaanii haa oolu rabbi mirga isaan haa oolchu rabbi adawwii haa dhabamsiisu rabbi humna isaan haa godhu Oromiyaan kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa haawwan teenna bo'aa jirti rabbi mimmaan isaanii nuu haa qoorsu ga'ee haa jedhu rabbi Oromoo tokko haa godhu rabbi Oromiyaa nuu haa bilisoomsu rabbi ilmaan Oromoo afaan tokko haa taasisu rabbi ilmaan Oromoo afaan
waan tokko nuu haa taasisu. Kanaaf rabbi itti haa guutu. Roobee gabbise. Akkas kuule. Sin gabbise. Baay'ee kan hunda keenya bakka bu'aa waaqayyoo akkuma ta'u Ja, sie ist dann noch vor Irreecha jechuun walumaa galatti Oromoodha jennee yoo ibsine gabaabaadhumatti naaf ta'a. Maaliifini irreecha keessatti waan hedduu arguu dandeessa. Aadaatu jira, duudhatu jira, seenaatu jira. Waa baay'ee arguu waan dandeessuufu irreechi Oromoodhaaf akkuma namoonni yeroo baay'ee irreechi irree keenya jedhan irreechi nuuf waa hunda. Kuno yeroo dheeraa asitti kabajnaa erga biyya keenyaa baane bakka kan dhufnee kabajnaa ayyaanni kun nuuf waa lama keessattuu warra biyya alaa jirru kanaaf ijoolleen keenya eenyummaa isaanii qabatanii akka nu guddatan akka jiraatan akka itti identity crisis yookiin immoo akka eenyummaa isaanii hin wallaalle Oromoo ta'anii akka guddatanii jiraataniif bu'aa guddaa nuu qaba. Kana jechuun akka amma asitti badhee kanarratti argitutti ijoolleen aadaa isaanii uffatanii uffata aadaa isaanii ka dhiiraallee ka dubraallee deebinee immoo Oromoon magaalaa kana naannawa kana jiru hundi walitti qabamne akkasitti ijoollee keenyaaf irra jireessa eenyummaa isaanii beekanii akka guddatu godha. Itti aansuudhaan immoo irreechi agartee aadaa duudhaa Oromoon ganamarraa qabdu tumaa Oromoon qabdu. Innis rabbiin galateeffachuudha. Waaqa isaan uume galateeffachuudha. Dukkanaa gara ifaatti waan waaqni namaa godhe waan rabbiin namaa godheef waaqa galateeffachuudha. Kun waggaa 1000 haga Oromoon jirutti waan jiraachaa ture ammallee itti fufaa. Isa kana waggaa waggaadhaan dhufnee kabajnaa baay'ee gammachuu qabnaa yeroo waan ummata keenyaa dubbannaa waan saba keenyaa dubbannaa ummata keenyaaf rabbiin kadhannaa as keessa akka argitu nama amantii adda addaa qabutu asitti walgahee asitti argita. Kuni maal mul'isaa namni amantii mataa isaa qabaa namuu Oromummaa walitti qabnaa waan Oromoo fi Oromiyaan qabdu walitti qabnaa akka bara durii amantiin gandaan nama qoodanii wal harkatti busheessanii wanna keenya balleessan sun barri sun darbee jira. Kanaaf baay'ee yeroo hundaa bakka kana yoo dhufnu gammachuutu nutti dhagahama. Ayyaana kana deebinee kabajuu keenya rakkoo biyya keenya keessa jiru dhumaatii uummata keenyarra jiru roorroo uummata keenyarra jiru isallee yeroon waliin kaafnee akka tokko taanee afaan tokkoon gaafannee rabbiin kadhannu waan carraa akkasii argannuufi gammachuu guddoo itti qabnaa. Anjedhaa baay'een irraa gammada waggaa waggaadhaan bakka irreechaa. Achumaan namoota keenya addana jiranii warra biyya jiranis hundumaa bagattin isin geenye jennaa. Ayyaanni kuni kan nagaaf fayyaa bilisummaa biyya keenyaaf fidu nuuf haa ta'u galatooma. Ayyaanni irreechaa kun maal isin? Ayyaanni irreechaa kun argitee egaa tokkoffaa Oromoon kan itti walitti qabamee waaqa isaa waaqa isa jiraachisee akka sabaattis haa ta'u akka nama tokkoottis kan jiraachisu kan itti galateeffannu waaqayyoon kan itti galateeffannu baay'eetu jira. Keessumaa immoo namoonni keenya akkasii walitti wal guranii walitti siqanii wal baranii wajjin dhaabatanii Oromoofis immoo waa bu'aa fiduudhaaf kan isa dhamaanii arracha kana irratti kan bu'uuri isaa kaa'amu. Kanaaf gammachuu guddaadha. Biyyi keenya gadadoo jiraatiyyuu gammachuunis hin jira abdiinis jira. Bagolumaan kenne ani areerota fasa borantoonaan jedhanii
arra wanni asitti argamnee fi irreecha chaani akka aadaa Oromoo hangaftichaatti boorantichaatti dhibaayyuu enna dhibaayyuun hedduu jira dhibaayyuu malkaa jira dhibaayyuu amma irratti argamnee dhibaayyuu malkaati irreeffannee waaqa ganna dabarsitee birraan nu geette jenne akkasiin galateeffannee chaa. Ayyaanni irreechati anaa fi ayyaana Oromoon kabajuu fi qabu keessaa ayyaana olaanaadha. Uummanni Oromooti ayyaana kabajatu ayyaana gurguddoo hedduudha qaba. Uummanni keenya waan carraa hin qabaannee fi waan qabu sana ayyaanota adda addaa qabu. Akka sirna isaatitti gadi baasee hin kabajanne sababni isaatis sabni keenya cunqursaa fi aadaa isaa akka hin guddifanne aadaa isaatiin akka hin jiraanne sirni waggaa 150 bulchaa ture waan dhiibbaa irratti gochaa turee fi ayyaana aadaa isaa akka barbaachisaatitti kabajachuu hin dandeenye. Kanaaf ayyaanni irreechaa anaa fi ayyaana addaadha. Keessumaa'uu egaa bara Oromoon fincila jalqabee asii Oromoon dirree fincilaa godhee gaafa wal argu dhaamsa wal dabarfataa waan waggaa tokko keessa darbe daddarbaa sirni gabroonfataa dabarse waggaa sana keessatti keessumaa'uu Finfinnee hora Arsadiitti achitti dhufee dhaamsa walii dabarsee dhaamsa walii dabarsuu qofaadha iyyuu miti waan dabarsee fi waan bara itti aanullee hojjetu waliif dhaamee gargar ba'a. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya itti fufee jira. Akkuma isin ilaaltan akkuma isin daawwachaa jirtan sirni kabaja ayyaana irreechaa magaalaa guddittii Noorwee Oslo keessatti sirna ho'aadhaan kabajamaa jira. Eebbimaan guddoolii ta'eera. Oromoonni malkaatti yaa'anii irreeffatanii jiru. Amma immoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa kan bakka bu'an nyaata aadaatu qophaa'ee jira. Obboloota shamarran haadholiidhaan qophaa'ee kan dhufe mee gara nyaata kanaattan isin geessee isin daawwachiisaa waliin haa turru. Guddaa namatti tola. Ilaa haadholiin isin addanatti agartan kun yeroo isaanii aarsaa gochuudhaan ayyaanni irreechaa inni bara 2021 magaalaa Oslo biyya Noorwee keessatti ayyaaneffamaa jiru akka inni bareeduuf nyaata miidhagaa asirratti mul'atu kana caccabsaa cuukkoo qorii akkasumas immoo qincee nyaati kun immoo cororsaa baay'een keessan yeroo kana laaltanii chocolate cake hidhatanii kan dogoggorre inni irratti argamu inni jala jiru xaafiidha. Inni irra keessa jiru immoo baaduu yookaan immoo itittuudha. Kireemii fakkaatee inni irra keessa jiru immoo inni bifa magaalaa kun immoo dhadhaadha. Dhadhichi immoo kana keessaatii ba'a. Baay'ee namatti tola. Guddaa galatoomaan isiniin jedha. Akkuma ilaalaa jirtan kun nyaata aadaa Oromoo kutaawwan garaagaraa irraati dhufetu dhiyaatee jira. Ayyaana irreechaa magaalaa Oslo biyya Noorwee keessatti kabajamaa jiru kanarratti. Obboleettoti bifa kanaan nyaata miidhagaa bareedaa dhugaatii garaagaraa dhiyeessanii jiru. Mee nyaati kun maal akka ta'een gaafadhaa adde lamitu. Bagattiin isin ga'ee ayyaana irreechaa isa bara 2021. Amiin baga walumaan nu ga'e galatoon. Mee natti hima maali nyaati kuni maal eessa dhufee maal jedhama moo warra hin beekneef? Nyaanni kun nyaata aadaa Oromooti. Oromiyaan bal'oodha akkasumas nyaanni keenyas baay'ee bal'aa qaba. Irra caalansaa garbuurraa yan hojjetamu. Bookas hin qabna. Daadhiidha waan daadhiidha. Damma malee waan biraa keessaa hin qabu booka. Kuni cuukkoodha garbuurraa hojjetama. Garbuun akaawwamee qulqullaa'ee bareedee akaawwameetiniin daakkameetoo dhadhaadhumaan inni qabu waan biraa waan qabu dhadhaa of keessaa malee waan biraa waan qabu. Bishaan bira hin jiru. Nyaata Oromoo bira bishaan hin jiru. Nyaata Oromoo tan fayyadamnu marqammoo marqinu bishaan xiqqootti goona aannanitti daballee malee bishaan hin jiru. Kuni qinji kun caccabsaadha. Dhadhaadhuma kunis qiixxaa xaafii diimaadha. Kuni daabboqoloo gorsoddoma jedhama. Kunis qamadiirraa mummurameetiniin dhadhaadhaan godhama.
Kuni akaawwiidha qoriidha. Qorii yookaan dhodhoobboo siin jedhama qoriidha kuni. Kuni qinceedha. Garbuudha. Garbuun hororamee qullaa'eet hammafameetiniin qinceedha kuni dhadhaa malee waan biraa homaa hin qabu. Keekii fakkaata. Cororsaadha. Immoo murree babbareechine malee cororsaadha akkuma hin beekama cororsaanii xaafii diimaarraa hojjetama. Gubbaansa aybii fi dhadhaadha. Dhadhaa irra buusa. Itittuu irra buusa jedhama. Qixxaan isaa tolfamee immoo murree akka nama wal ga'utti malee silaa bal'ateet hojjetama. Kanaan akkasitti irra keessa jira. Keessa jira. Kun akkasitti kun cororsaan jedhameef akkas ta'a. Akkanatti waan dhadhaan baqeetoo irra buuf cororsaa jedhamee dhadhaadhuma kunis bishaan hin qabu hundisaa asitti hojjetannee manatti cuukkoodha. Maalirraa hojjetama? Garbuudha. Garbuuf dhadhaa malee waan biraa ofiis qabu. Nyaanni Oromoo kun hundisaa anatti argitu kun hundisaa bishaan of keessaa qabu hin jiru hundisaa dhadhaadhaan hojjetama. Dhadhaadhuma hundisaa iyyuu. Kana. Namatti tolaa. Egaa kana keessanii qopheessanii guddaan isin galateeffadhaa maqaa warra ayyaana irreechaa bara 2021 kana qopheesse akkasumas warra sagantaa kana daawwachaa jiru guddaa galatoomaa jedhamee. Galatoomaa isinis egaa akka dandeetti akkuma biyya keenya soo jiraachuu baannee bareeffannee tamma dandeenya waan qabnuuf waan biyya isaatti qabnuuf aadaa keenya akka hin daganne ijoolleen keenya illee akka bartu warri hin beekne illee akka baru warri biyyaallee akka baru goona jenneetiin nama humna keenya tattaafannee aadaan keenya eessumattuu hin gannu xiqqaan qabu aadaa keenya akkasitti bareeffannee kabajannee isinillee kabajanii dhufuu keessaniif galatoomaa. dhaamsi ani dabarsu Oromoon beektee bakkee akkanaatitti wayita wal argee jedhu waan saba isaa waan uummata isaa dubbachuutu isarra jira. Uummanni Oromoo falmaa guddaarra jira yeroo ammaa biyya keessaa jechuun hidhatee qawwee qabatee dargaggeessi Oromoo falmaatti jira waraana bilisummaa Oromootitti makamee uummanni Oromoo biyya jiru falmaa san keessa waan jiruuf warri ala jiru mootu waan qabnuun diinagdeedhaan bira dhaabbachuu tunurra jira. Ilmaan Oromoo biyya jiran lubbuu isaanii takkitti yoo itti kennan nuti ammoo maallaqa kiisa keessaa baafnee diinagdeedhaan waraana kana bira dhaabbachuun qabsoo kana deeggaruu kara qabsoon deemtu hundaanuu bira dhaabbachuu fi uummata keenya gabrummaa keessaa salphina keessaa akka baanu irratti hojjechuu tunurra jira. Warri biyya alaa biyya kamiyyuu jiran biyya ambaa jiru hundumtuu aadaa ofiitii fi afaan ofii irratti oromummaa ofii irratti eenyummaa ofii irratti jabaachuu tunurra jira. Ilmaan keenya kanarratti jabeessinee guddisuu tunurra jiran jedha. Galatoomii kanuma dhaamsi keenya.
ayyaana irreechaa kana waggaa 11 fuuldura Bishooftutti dhaqee argeera. Baay'ee na gammachiise. Isa booda gaa waan Bishooftutti waggaa 3-4 isa booda ta'e sabuuyyuu kan beekudha. Ittaaneetu waggaa 2 fuuldura Finfinneetti waggaa 100 faa booda seenni ta'u dhaqee irratti argameen ture. Namni miliyoonii baay'een si'a yaa'ee akkasitti tasgabbaa'ee ayyaaneffatu baay'ee natti tolee. Miidhagaa Oromoo kana si'an argu. Miidhagaa qeerroo kana qarree kana si'an argu. Miidhagaa ayyaana kana si'an argu. Abdii Oromoon qabu. Gammachuu Oromoon qabu si'an argu baay'ee na gammachiise. Egaa kana kan hinaafaniitu kana nu jalaa balleessuudhaaf dhamaanii kunoo waan nami keenyatti wal ga'u kana dhoowwuu koronaa jedhanii waan adda addaa jedhanii dhoowwuu barbaadu. Haa ta'u malee iyyuu nami keenya yoo baay'atee ba'uu baateyyuu hammamtu ba'ee garaasaa keessatti ayyaaneffataa. Abdii ittuma ayyaanni kun namni walitti dhufa oduu walii daddabarsa wal bara inni wal hin beekne kanaaf jabaadhaa jenna warri biyyaanii aduun bari'aa jira waaqayyoon nu dabarsaa bilisummaan nyaataa jirti kanaaf itti jabaadhaa tokkummaa keessan qabadhaatii gara fuulduraatti waliin adeemaa jenna. Asumaanuu dhaamsa xiqqoo dabarfachuun barbaada. Irreessa amma asitti jalqabne malee irreessi reefu jalqabama kabajamuudhaaf jechuudha. Biyya keessatti bara 2019 fincila sana keessa Finfinnee horaa Finfinneetti kabajamee ture. Uummanni Oromoo keessaa alaa galee akka maleetti gammadee kabajaa ture. Bara darbe mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun sababa koronaa jedhuun namoota baay'eedhaan galchaa ture. Inni kun safuu Oromoo cabsuudhallee duudhaa Oromoo cabsuudhallee irreessi waamichaanii miti kan naqu irreessi Oromoon fedhinnaadhaan kan naqu aadaa isaa kabajachuudhaaf waaqa isaa galateeffachuudhaaf fedhinnaadhaan naqa. Isaan garuu waan kana baajitti jijjiiranii waraqata waamichaatiin namoota barbaadan dabaloota barbaadan galchanii akka kabajan taasisanii jechuudha. Inni kun yeroo sana sababa kan godhan dhukkuba baraa kana dhukkuba koronaa kana garuu dhukkubni koronaa Oromoon akka ofirraa eegu hin qaba akka of eeggatullee ni qaba. Kana sababeeffatanii akka Oromoo walitti hin dhufnedha. Amma baruma kanallee waan akkasiitu haasa'amaa dhufe haasa'amaa jira. Akka sanatti hin daangessa yoo taate mootummaan kun Oromoon didatudha. Laal sababa kan barbaadu kana qofaa miti waan baay'ee Oromoo gufachiisaa ture. Oromoon nama akka Haacaaluu fakkaatudha. Gaafa waggaan isaa kabajamu galmatti namoota murtaa'in kabajame. Silaa Oromoon dirree irratti ba'ee waggaa isaa yaadachuu barbaada. CD isaa eebbifame sana eebbisuu barbaada. Oromoon akkasitti kabajuu barbaade ture. Isaan garuu hin daangessanii namoota murtaa'in alatti hin danda'amu jedhani. Maaliif yoo Oromoo walitti dhufe waan isaa haasaa waan isa ulfaa fincila irratti kaasaa jedhaniiti. Gaafa isaanii akkuma tuyyuu jette laal Abiyyiin deeggaruudhaaf fardi nafu gaangeen harreen hin hafu wanti lafarratti uumame hin hafu nama miiliyoonaan hiriirsu gaafa deeggarsa Abiyyi. Gaafa deeggarsa Abiyyi gaafa walgahii Abiyyi kumaataman gaafa sana koronaan hin jiru. Garuu gaafa waan Oromoo ta'u gaafa Oromoon akka ayyaana irreessaa amma kabajachuuf jiru kana ta'u dura buusanii baanii ibsa itti laatu akkuma bara darbee sana daangessuu jiru. Kanaaf Oromoon akkuma duraan jedhe didachuudha qaba. Inni kuni aadaa isaati. Aadaa isaa bahee kabajachuudha qaba. Hora Finfinneetitti itti aansee hora Arsadiitti akkuma aadeffatametti jechuudha. Kanumaan jedhaa kana duubatti deebi'uu hin qabu Oromoon.
yaa dhaamsii an dabarsu wanni guddaan nu biyya fagaatan malee nami yoo biyyirra fagaattellee gowwaan garbad warri saayedhan ammoo gowwaa ta'uu qabnu aadaa keenya jabeessuu qabna fulaa jirrutti agarte aadaa keenya jabeessuu qabna gadaan nu ittiin bul asillee jiraannu gada achi jiruun bulla asillee jiraannecha kanaafi aadaa keenya jabeessuu qabna biyya lebaanu aadaa keenya harka qabna warri biyyi jirtanilleeni aadaa keessan jabeeffadha aadan nafa abbaatti jabeeffataa jedhani akkasiifuu aadan naf keen abbaatti jabeeffata akkasiin aadan ulfinna aadan boonna fula jirrutti aadaa keessan jabeessa nama beeku dhaamsa amiin gadaan gada quufa gada gabbina gada kaayoo milki waq nu kaayoomsa injifannoon kan uummata Oromoo kaayoo qaba. Galatoomii dhaamsi keenya gaa yeroo numayyuu dhaamsuma wal fakkaataa dabarsina sabni keenya bakka jirutti addunyaa kana mararra jira biyya alaa kanatti bifa adda addaatiin ayyaana irreechaa kana haala bareedaadhaan kabajaa jira uummanni keenya. Warra biyya keessa jiran akkuma beeknu mootummaan biyya sana bulchaa jiru ammalleen sababa adda addaatti barbaadee waa hedduu dubbachaa jira. Fakkeenyaaf yeroo mara wanti isaan kaasanii koronaatu ammaatee jira amma jala bultii waan akkasii haasawaa jiru koronaan ammaatee irreecha biloo gochuudhaaf kanaaf uummanni keenya bakka jirtanitti amma dandeessan bifa dandeessaniin waan dandeessan gochuudhaan ayyaana irreechaa kana kabajuurraa keessaayyuu qeerroo fi qarreen dudda duubatti hin jedhina bifa dandeessaniin ayyaana irreechi Oromoon kuma tokko ol bakka itti dhume waggaa muraasa dudda duubatti yoo deebine waan akkasii yaadannaa kanaaf irreecha kana Oromoon akka aadaa isaatitti akka duudhaa ganama rabbi nuu kenne Oromoodhaaf kenneetti eeggannee kunuunsinee kabajuun dirqama keenya dhiibbaa warra biyya keessa jirurraa karaa mootummaatiin jiru akkuma jirutti ta'e garuu bifa danda'aniin ayyaana irreechaa akka kabajan nulleen kun kabajnee akkanatti miidhagnee namni hundumtuu faranjoonni illee dhufanii as keessatti nu waliin qoodarraa fudhatanii jiru dhugaa jechuudhaaf ayyaana irreechaa jechuun qulqulluu waan tokko kan of keessaa hin qabne rabbi ofii galateeffatanii miidhaganii bareedamanii nama fuulduratti argamuudha kanaaf bifa dandeessaniin akka kabajan asumaan dhaamsa isinii dabarsa. Egaa jaallatamtootaa fi daawwattoota sagantaa kanaa hamma ammaatti kan isin daawwachaa turtanii ayyaana irreechaa magaalaa Osloo Noorweetti kabajame sababii gochuudhaan sagantaa addaa qophaa'ee ture qopheessee kan isinii dhiyeesse ana Roobsan Makkooti waan wajjin turtaniif guddaa isin galateeffannaa har'aaf kan qabannee dhiyaanne kanuma.
Para la mitad